Jira jala sin turreen. Maaltu jira? Wanti jiru wanuma jiru kaanii ustaaza dhugaa dubbachuu fi Sheek Waajii jedhamu isinitti simanne rakkoon wayii uumame taananii ani nama birallee hin ilaalladhu dhugaa waaqaa Sheek Waajii jedhan kana jechuudha warra jaldoo. Maal si godhata? Keessan akkanatti hin barreessine keessan na barreessaa hin dawwalaa hin aadata alii abu mu'aaziin qanii biiliyoonii qabamu mana raajii dhaqanii akkana godhanii nuun jedhee keessanii wanta aadatuu jiru viidiyoon isaa hanga ammaatti hin jiru afaan isaa mootu nurraa qabaanu akka nuun xuunne kalaas amantaa mirga abbaati muka xiqqishu wayitti yoo amannee jenne mirga qabna. Maal godhe bilooke wottee biraan deemtu isaati? Bilooke mangoona inuman dhufanii qayyarataniitiin innuma bilooyina innuma qayyaratan lakkoofsa gara isaan maal godhi siin jedha? Maal godhi jedha? Inni aadaa ta'u erga maalii waa'ee biliyoon kana irratti qabeetan wanta innumti Biliyoon kaminni? Miliyoonii kaama hidhame sammoo? Maal dhaadhata maalum na qabata ofiitiif Noorwee kana keessa badee isa yoo adabatu eeggata. Biyya gaafa gale kootu marii godhe jedhaan turre miti isaa nutti mul'adhu jennaan bosona keessa deemeetiin achumarraan gara Noorweedhaa kanatti achi deeme. Sobduudha. Maal sitti dhaadhata? Koodli viiseeniin jeeni keessanatti naadatiniiti wanta garee shahaadaa anaan arrabsitu kana achi sinna beenu jeeni. Achi hin Ijoollee shamaraa rifachiisuudhaaf jecha akka ofiitti akkas godha. Inni kijiba. Maal nuti naadatu kun nuti as jirraati. Kan hiisise nuyiidha. Kamana seeraallee dhiyeesse nuyiidha. Kun nuti as jirraa maal godhu shamaratti dhaqeetiin barreesse. Dhufeetti dhaqiitii walitti barreessii jedhiin. Isin maal gootan nuti kun as jirra nutu. Kan hiisise kan wanna jedhellee kun as jirra. Kan seeratti illee dhiyeesse nutu as jirra. Dhaqiitii walitti dhaadadhu jedhiin. Dhufee nuti dhaadatu kun. Dhaqiitii Farhaanitti dhaadadhu Abu Mu'aazii dhaadadhu jedhiin. Shamara irratti dhaqeetiin ammoo humna ofii agarsiisa kun fayyaadisi karaa muudaa. Maal godhi jedha isaa ijoollee callisii biloo godhi biraa kuti kun akkana naasa. Lubbuun jiraachuu uumamu ta'uu fi difoonni akka itti jiraatu hin beekne wannaani biyyaan baa keessa badeetiin jiraatu erga sani dhufeetiin akkana si godha akkasi godha jedha. Omata akka wanni si godhu wayitu hin jirtu. Atammoo zikrii godhi. Zikrii godhi waan qara'ii quraanatti wanna jedhi quraan dhageeffachuu baay'isi. Si galtee yeroo baay'ee ammas ammoo ijoollee kiristaanaa wajjin ijoollee duraa wajjin oolta wajjin akkuma argitetti bakkuma argitaniin nyaatina wanni isin hin gorsu isa kanaadha ijoollee kiristaanaa islaamummaatti dhuftan jechuudha. Ummanni kun ummata rabbiin sodaatu miti beeki. Ummata rabbiin sodaatu miti. Ijoollee hedduu akkasitti sihiriidhaan digimtiidhaan wantoota hedduu dalaganii turan asiin dura. Akka ijoollee hedduu akka dhukkubsattu godhaatiin turan haga ofii danda'ani. Ijoollee kiristaanummaa deebisuudhaaf jechuudha. Sihirii itti godhanii kaanii ijoollee wagguu dhukkubsatte kun Yesuus si dhukkubsee jedhanii. Ijoollee hedduudha. Ijoollee hedduu kan itti Farhaan itti qara'aa ture, anis itti qara'aa ture. Isin galtee ijoollee hedduudha. Ijoollee akkas itti wanna jedhan. Isin quraana qara'a zikrii godha. Yoo waan akkasii sanni wallahi miidiyaa irratti hin baafnu inni itti malee baay'ee jira. Wallahi dhugaaf jedha. Warrumas miidiyaa irratti isin beektan maqaa isaa beektan. Warruma kana keessa ka shayaaxiin maqaa dhaatteetiin akkasitti deemtu hedduu jira. Ustaas qola ani immoo tokko dhugaafan jedhu jechuudha. Dhugaafan jedhu viidiyoo godhan isinitti agarsiisaa sagaleen isaa jira karaa dhiyuma lakkoofsa koo fudhatee naada wala irraan kaasu sagaleen haqabee akkas jedhee kaleessa immoo ani viidiyoo ulfaasinaan sagalee wayii irratti qabee sagalicha gaafa dhaggeeffadhu baay'ee nama dorsisa. Achiin booda keessanatti naaseen karaa miidiyaa haasofnaa waan akkanaan jedheeni booda dileetii godhee deeme isinitti agarsiisa jechuudha. Zikrii godha quraana qara'a quraana dhageeffadha waan akkasiin hin godhani. Peenteen afaaniin hafuura hamaa jetti malee mataan isaaniidha warra hafuura hamaa jala deemu jechuun sihiriin fayyadaman digimtiin hin fayyadaman eeywa.
ofirraa biloo godhaa kana kanneen waan isinitti dhufeetiin dhaadatu uumamaa jiru. لا إيمون جتشور أنا سلكين كنت كجبارة إيمون أنا كتنارت دوني سجلي اللي كمان وانا بوسي بريسان بسرت الرب أنا موسيقى فشانترو واي مودي ترى لا دوسي كوني جزء القوة جناسات الرجل أكا سجل تنزل كتاني يقول مودي بينتو هنا دان أسرتي سدي سجلي سدي دليتين دلا قد شو معنى سجلي كبيفي ندا ولا جزء ندا ولا واسان جراني خاص مين أنجري خاصان جران جراني Sayinaati waan gootanii waan isin hin jee kana sirriitti dhageeffadhaa. Wajjin hin dubbatina namni tokko. Ani lakkoofsa isaanii illee qabu. Ofii isaanii ijoolleen kennanii fi dhufanii hin irratti yennoo dhumanii ijoolleen adii na gaafatan baay'ee jechuudha. Kanaafuu ofirraa direetii godhuudha malee. Lammaffaadha quraana qaraa asiin dura mucayyoon takka dhufteetii nutti himtee turte. Amaan inni beektanii mee amaan mucaa akka ragaa isinii ta'uuf sirriitti akka isinitti dhaabee isinitti. Amaan inni beektanii amaan bulchaadha. Mucaa si dhufee walaloofaa jiru. Inni beektanii mee ijoollee islaamummaa qabatte keessaa ijoollee shaashamanneeti. Eessa badeessaa mucaan sun? Achumaan hojiddumaa. Mucaa sanii gaafa inni biyya galee sihiriitti godhanii turan digimtiitti hojjetan. Kan itti hojjete pheenxeedhu. Warruma amma asitti wangeela lallabne jedhee dubbatu kanatu qarshii guuree dubartii biyya Arabaatitti jaalalaan itti siiqi jedhaniini shamara itti erganii shamarri wannaa nyaachifte digimtii itti godhame jechuudha. Qeesii bira dhaqaniiti. Erga sanii wallahi sobaa miti qortu. Wallahi sobaa miti. Ijoollee gaafsan hojjeteetu dhufeetiin dubbachaa turan. Sagaleen isiitu ni jira natti fakkaata gammatu. Mucayyoon gaafsan kiristaana isiin sun mucayyoon suni pheenxeedha. Osuma pheenxummaa keessa jirtu natti himte. Pheenxeedha kun anatu akkana godhe jee. Mucaan akka dhukkubsatte ammoo nuuni beekna yaa haga dandeenye wanna jechaatiin turre. Mucaan nu harka dhukkubsatee baay'ee miidhanii turan. Sihirii nyaachisan digimtii jechuudha. Erga sani ammoo mucaan dhukkubsatuu isaa namni quban qaba namni hundi isaa quban qaba laakiin akka digimtii taate summiidha jenne yaadaatiin turre malee digimtii ta'uu isaa baay'ee wannan jedhe. San boodan mucayyoon sihirii hojjechiisan qarshii itti erganii sihirii hojjechiisan qeesii bira dhaqxee akka isiin hojjetu kan godhan. Mucayyoon sun dhuftee nutti himte ofii isiiti afaan isiitiin dhuftee nutti himte. Dhiifama naa godha badii guddaa dalagee jira. Mucaa san dhiifama naa gaafadhaa. Ani yakka guddaa hojjedhe lubbuu isaa baasuudhaaf ture waan hamaa hojjedhe gaafsan hin beekuu fi amantii keenya akkana godhaa jiranaan jedhanii akkana na godhan jettee dhuftee boossee san boodaani anilleen shaagalamee jidduu san mucayyoodhaaf sila mucaa gaafanneetiin isaa akka hin dhiisu gochuudhaaf turre jidduu saniin shaagalamee mucayyoon erga sanii shahadaa qabattee hin qabanneen beeku amma wallah Ahmad ni beeka Ahmad ijoollee mashaagaree shaadaa keessa Ahmad ni beeka Ahmad mucaa barsiisaa hoolotaa jedhu sanu sun taane Ahmad Kaan ni beeka tafsiira kana hunda isaadhaa jechuudha. San qofaa miti ijoollee fakkeenyaaf amma misgaanee sihiriitti godhanii turanii Sumayyaa Tasfaayiidhaa sihiriitti godhanii turanii mucayyoo Masii jedhan sani Masii ta'ee jedhan taama Riyaad jirtu takka sihiriitti godhanii turanii ammas dabalataan mucayyoo hawwii heeban jedhan takka illee sihiriitti godhanii turanii hawwii heeban ni beektan jedheetii yaada isinuyyuu kana malee illee kaduuba ijoollee islaam demo yaa yoo kan duraati moo kan ammaati la duraanii na barreessaa ture yeroo ani jalqaba shaada fudhee irraa deebi'e san na gorsaa ture achi booddee immoo hin gadda galgala aduu kamisaa galgala na barreesse. okay
Maal akkasitti yeroo hin beeka yeroo hedduu isa qofaa miti biraallee ijoollee shamaraa garii akkas jedhanii sossoban jiru. Si fuuna akkana si Ana goona jedhanii. barreessee waan ta'e ustaaz waan ta'e yeroo waraabuu xiyyan irra garshe jedheeni yeroo waraabuu xiyyan irra garshe jedheeni xiyya bakka maqaa isaatti hin garshe jechuutti tasa tuqaa irratti garshe iddoo tokkotti jechuudha. Isa san lakkii kan isaa miti kun maqaanii jedhani achi nanarra bilookii jala baasee kanuma guyyaa kamisaa san sawware san barreesseef san guyyaa wajjin sawware yaadamu. Lakki isa miti jedhanii nama Oromoo abdii na guddisiisee tokko mee na guddise abdii hanuma guyyaa kamisaa sanii jechuudha tuqaan irra hin jiru viidiyoo iskiriinii waraabee irratti xiyyan agarsiisa jechuudha tasa tuqaatti godhe xiyyaan maqaa san agarsiisa jechuudha. Qabaseerta. Jirratti moo soba dhugaa waaqayyo jettiisa maaltu soba so? Tokkotti deebise abdii. Tokko si deebinaa. Aywa. Yaaqaa nama raasuursa. Kinoo laala guyyaan isaa guyyaa kamisaati barreeffamni kun tuqaa iddoo tuqaa sananii xiyyan itti agarsiisa jedheen xiyya godhutti yeroon iskiriin irraa waraabu tuqaa tasa tuqaa tuqedhaan qubaan xiyyan agarsiisa jedhee kanuma isaati joo. So dabalataan immoo itti meen jira yetishaa beektani miti yetishaa raayyaa wajji sagalee baay'ee walii qabni deemiti ani bilookii jalaa baaseera natti yaa haasa'u. Nati haasee sawwaree olaa baafatu ani qubee tokko hin balleessine dileetti hin goone jedheen hin jira. Isuma kana ilaala. Barreeffamni kun ana hin gaddaati malee kana irraatii miti. Yeroon poostii godhu Iskiriiniidhaan waraabuu dandeessaa viidiyoo fiidicha jechuudha. Waraabeera baal ustaas. Irra deebiiti ammas waraabii. Yo. Okay, irra deebi'ee waraabettan na waraabara kun jiru. Fooloo isaallee mul'isee kan hangana hunda afaan Oromoo barreessuun beeku moo gurbaan? Qortu. Dhiisi qortu. Akka hin kaasne daddafii waraabi ga'a. Akka hin kaafne daddafii waraabi. Yaa deebi'een laala qonya. Waraabde turte yubara. Waraabes garuu meera deebi'ee waraab bilookii jala baasee inumaayyuu ani yetishaatti meen ture har'a sagalee baay'ee walii qabne ishee wajjin karaa inniidha karaa miseenjera karaa numaan jechuudha karaa tiktookii deemii itti himi ani bilookii jala baasee aanaa barreessu jedheen. Yoo ishiinilleen dhiiwwan takkanaa gaarii miti hojjetin ijoolleen isa jala deemanii ijoollee baay'eetu jiru kaanii ol maaliif ol baastee naan jedhan kan akka isaa ta'e baay'eetu beeku ijoolleen iskiriinshoot godhee fide jechuudha. Na barreessanii anas sawartee ol hin baasin kan jedhan meeqa jira. Isa san illee maxxansi isa san iyyuu kan barbaadamu kanaaf nama raree inni mucaa garee shaada tanqasaa dhiisaa. Wannan jechuun ka isaa ta'uusaadha amanan jechuudha. Ka isaa taanaan si galtee hagana hunda afaan Oromoo barreessuun beeku moo gurbaan gadi bu'aadha moo hagana hunda? Ogaa waaqayyoon sobdii. Maal sobdiisa? Sobdeetti osoo jaan argitti. Barreeffamni kan isaa miti. Maal ati sammuu isaatiin barreessitamu? Ogaa wangeela kan isaa miti. Qortu Kan isaa miti. Ogaa ila. Dhugaa dubbatan nama ila. Barreessitee hin beektaa jinaasoftan hin beektan waan asitti kolfee keessaa isa beleese ila. Piliis jechuutti gaawamaasa beleese jettan san kun immoo fayyaa masiin qabe guyyaa adii tokkoffaan tuqaa yentanii gochuudhaaf tuqaa agarsiisee jette. Tuqaan xiyya agarsiisu tuqaan akkatti galu hin jiru. Dhugaa dubbatanii lafa namatti dhiite buluu wayya qashti. Lafa kamitti yoo dhugaa dubbatan namaa wayya yaada. Wangeelli ana wangeelatti hin bula wangeelli nattaafara dubba barreeffama isaas miti kun hin qabaabbarame. Garuu suduraa sii barreesse. Barreeffama kee yoo beektaa qortuu barreeffama kee yoo beektaa. Barreeffama kee yoon beektaa? Ollaa fi dammayee nan beeka kan kun. Ashi obsi. Anuutiif hin baasa kan kiyya kasii barreessan hin beeka waan ta'eef barbaadde. Yoo barbaadde kootu kun akkaan simintinii laman qaba keessan badiin iskiriinshoottiin godhin yoo barbaadde kasii baasa. Atoo birrii meeqa walitti qabna jettee? Afiddu kabri malee fayyaa miti moo? Maal fayyaa maaliiti?
Laa ishee olii gad akka saree maraatu fiigdutu fayyaa miti malee inni fayyaadha dha. Ifama. Namni fayyaan akkanatti taasisaa. Laa rakkoon qabusa. Sawaa yaasaa kiyyaadhis. Maaliif barreessiteef jettani ijoolleen? Maaliif barreessiteef firee maal? Barreeffamni sun akka kan isaan taane of course dhibbatti beekaa. Akkamitti beektu? Hin beekan. Maal ta'e wallaa nama feekii Addaan baafna akka hundattuu maal ati maal ta'e wallaa jettiisa? Akkamitti beektu? hin beekan nama baratee mini kan kana barreesse iyyuu rakkatee barreessa biche. Yes madam. Tu barate. I go. Nama barate bitti. I go madam. Entah lolos Sila debian mal sih berarti, bahasa Pak. sih jadi Mas debian sih bahasa barreeffamni Wajin baratee jiramu intala. Waa'ee maqaa namaa dhiisee polisoo. Obbo Jaarsatti. Waan eenyu haasa'u jirta reeti. Keessa gargalee naanna dibee qortu rakkoon qabu na barreessuu keenya amantamii ati yaa garuu badanaan hin jenne eenyu si aarsee maal taate deemtee naan jette garuu ati shaadaa qabatte natti fakkaate kana dura yeroo sani namaa wal loltee qabatte moo namaaf jettee qabatte eenyu jettee qabattee naan jettu. Gizee shaadaa qabatte sani dhiira si qabsiisee hin jedhe dhiiraa jettee qabattee hin jedhe qortu naa deebisi kana. Wallahi olan baasan naanna dibee dhiiraa jettee qabattee dhugaa bahime. Animo. Gizee jalqaba qabatte san. Ani shaadaa qabaddeera moo? Qabattee dhani. Laa innaati simuuta hin qabanne ammaa kuni. Laa viidiyoo kee tokko argeen ture. Viidiyoo kee tokko argeen ture. Isaati. No. Isaati Yesuusin nama itti wayii argeen ture. Haa isaan hin gaafa. No. Ayyee isaan hin gaafa. Isaati Yesuusin nama itti wayii argee gizee san maal taate nama ittiin Yesuusin. Intala isaan hin gaafadhu hin jedhe. Maaf akkas jettee gizee tokko fuulatti marattee. No, isa sun gashunyaan shaadaan qabanne san ijatan saree maraatu mititiyyuu isa kana sasii barreesse ol baasimee moolchoo. Kanaaf ati barbaadanaa barreessite hin jenne barreeffama kee hin beektas hin jennaan eenyaan jennaan sawareen si baasa rafoon hin jiru garuu ati namaatti deemtee maaltu si aarsee maal rakkattee naan jettee namni nama aarsee fi miti namni kan amantii qabatu namni yoo nama aarsee namni mataasaa jiraata. Yaa jechuun ani namatti iyyuu mucaan kun maal taate gorsimee Gaafii qaba jetteetiin kiristaanota deegaa dhoofatu. Namni tokko nama gorsu isaanis nama gorfatu nuti sin gorfanna rakkoon qabu. Ani mana kee ani qortu ani ifatti wajjin ani guyyaa meeqa mana kee dhufee gaafii adeemsisaan turre warra islaamaa wajjin. Laa ati intala koo maqaa geeddartaan isin beeku ijoollee baay'ee nama geeddarreen akkanumatti jira siifuma arsii jedheera hin geeddarre isin sobini wajjumaan haasaa baane ortu dhiis. Maqaa geeddaruu baate intala nama borfaayidiin jijjiirameera. Na beektas sirriitti na beekta qortu. Isa kaasii karakkaroo ta'in. Isa kana mee ati siifu waan gootu iskiriiniidhaan waraabiiti. Iskiriiniidhaan waraabii. Follow isaan agarsiisi. Isa ta'uu isaadha. Awwal maal turfama yoo kasaate. Sisa sansi galchamoo waan nuti hojjennu hundi beeka. Qortu. Rabbiidhaati. Dhiisi qortu wanni naafuu seeroo takka. Waan baay'ee jira dhiisi. Garuu anarraa miti nama natti erge. Nama dadhabaatti namni maqaadha hin jiru. Jabaan moo eenyuyyuu maqaadhaa itti fufaashi jabaadhaadha garuu si'a meeqa ofirraa deebisee dadhabee ol lakkisitanii rakkoon qabu dhugaa dubbadhaa du'aa garuu. Nan kaahii barbaade keessa jiraatu dhugaa dubbachuudhaan deemu jirra. Waan gootu siifu ati iskiriinii bakkan keetiin fooloo isaatii fi viidiyoo isaa bareechi isa ta'uu isaa mirkaneessi baasi. Nuti aga silaadhaa gammaadhaa waan kana maxxansine yoo waan dhugaa ta'u taate fuulduratti maxxansuun keenya ni mala. Sababni isaadhaa ijoollee shamaraadhaa keessaan deemee si fuudha. Meeqaan si fuudha jedhee jira yoo tana tokko tokko. Baga dhiirri shamaranii ma fuudha min cikkiraallee baga jedhe. Meeqa fuudha ree sillee fuudhee jiraami? Laa ani neerumne laa isatti neerumne ani abbaa manaa niin qaba dhugaa. Dhugaamu? Dhugaa waaqayyo niin qaba. Amma kanaan qortuu naafsattee ture. Nankaa hin qabaan. An abbaa manaa niin qaba inni mataa isaa adama qaba. Isaan waan hojjennu nutu beekaa san boodarra hojjennaa.
Akkundattu isiin gadarra gaaggattee nutti haa kennitu. No, soba. Dura addaan baafadhu. Mee fuma keessanii cheekkoodhaa mee wanna kana soba laa. Wanti dhugaa jirtu yoo dubbatan rakkoon qabu fuma keessanii cheekkoodhaa. Namni hundumtu waan Waa silaalee cheekiin goona cheekgoonu malee maxxansina moo yoo cheekgoone garuu achi boodaani soba bara. soban jedhin ka cheekgoodhaa jettu garuu soba jetta. Isin yommuu isheen kiristaanatti deebitee lakkoofsa kee ergi jedheefi yommuu garee kadhataatti si dabala jedheefi isa dura barreeffame wal bira qabaa laalaa. Sobaan hankaa hin ani viidiyoo ishirra galee laalee baay'ee si jira seenee laale. Hunda isaa screenshot godheeti innummaan hin kaasin malee screenshot godheeti nuuf haa kennitu homaa rakkoon qabu hin laalla achi boodaan. Wayne yaa gowaa si dubni boobaade Oromoon. Ayye. Wanni osoo kanaaf haasofnu kan biraa kan baane malee rabbiin kan biraa fidin. Maal atoo wal sattaraa jettaa hoo atoo viidiyoo kan kee tokko argee ture wal sattaruun gaariidha waliin salphisinaa jettaa. Yaa anoo nagarreera yommuu kan ijoolleen keessan waan argi godhan iyyuu ko'an dubartiin cinaacha keessan keessaa baate nuyi cinaacha keessan keessaa baanne jechuun bakka isaa hin jedha barannu kan keessan iyyuu dangorsaa barkeenya duwwaa mixinnaa ta'e yamar. Inumaayyuu. Ustaas jidduu keessaniin galu dhiifama sitti waa tokko can gaafadha. Qortu maal jetteen gada gastii kee irratti dhaggeeffadhu obsattaruu dadhabdee deemtee naan jette siifuun waggaa tokko ani suma jedhe situ jedhee obsattaruu deemtee dadhabdee amantii islaamummaa qabattee naan jette siifuun waggaa tokko kafartee teeche. Ani sobduun jaaladhu. Saayilantan jala jiru. Nabiyyi arrabsitu itti turte sobduun jaaladhu. Ima eeyyanati alii fi nabiyyi arrabsinaani gogoyduu mucaasan jennaan hin arrabsinii maaliif arrabsitaa sin jedhe. Intalaaliyyaa buyyaani maqaan jiru namni guyyaa sana wajjin gastii kee jala teenyu jira jala jiran dhiisi. As jala jiran dhiisi qortu gaarii. Gaarummaan ofiif malee namaaf miti. Maqaa isaan dhoofne ani naatee maqaa Alii jedhamu dhoofne Alii maqaa jedhamtu dhoofne. Hifatami boo daa'imni afaan mana qomaannaa taatee ana eeggeeffadhu sitanii maa no. Situ akkas jette siifuun waggaa tokkoo fi ji'a meeqa Ramadaan waggaa tokkotti tan deebi'ee shaadaa qabadde ergan dhuguma biltinnaa badhee qabaadhe maaf hin beerree. Eessa ture laata? Siifuun dhiira tokko hin beeku. Arras ammas tana wanti beekuu qabdi. Dhiira tokkonis walii galtee hin qabu. Sa'aatii 24 garee shaadaan jalan ta'a. Sa'aatii janaatis hin qabu. Jammar isinii gaafa dubartiin takka karas dhuftu kanaaf deemti. Yaadame gaafa nuyi nama tokko amantii fudhachisna jettanii kanaaf deemti. Dhiira tokko kanaaf deema. No lubbuu keeraan caalu wanni fe'ee dhufe shi. Ani immoo jechuudha wallaahi laazimi jechuudha. Suuraa kiyya tiktook irra jiruun alatti waa tokko yoo ati fidde qortu wallaahi laazimi anatu miidiyaa kanarra si gala garuu wanta akkasii hin jedhina namaan ijoollee baay'ee sammuu qabina akkanatti. Paawuloos ani kanan deemee fi qortu sittan hima kanan deemee fi isin Yesuusuu inni du'e namaa jettan Paawuloos immoo nu isa du'e lallabnaa jedhe du'aa na waaqessu jedhee tan deeme ani malee ani ilma namaa isa du'e sani waaqessu jedhee tan deeme malee. Dhimma biraatiif hin deemne bareeddu. Bakka rabbisi maarree sattara dhutaa egaa bakka amma taa'e kashimaan barreessiree isaa keechanuma lallabadhaa dubartiin takka yookaan dhiirri tokko yoo karaa amantii kanaa dhufe birriif deemtee maaliif deemte hin jedhina nama ofiisaati waan akkasii hojjetuuf waan akkasii yaadutu saniif deema osoo wanta akkasii sun jira ta'e waggaa tokko nan islaamummaa irraa adda bahee akka barbaade faarfadhee akka barbaade islaama karaatoo jira waggaa tokko jiraadhe dhiifama isaas. Barnoota isaanii taa'anii dhaabbadhu bakka dhiisishee angaruu maaliif nagashtan oolu. Sanisi gaafa na arsteettaanis kana waa si gaafachuudhaaf ol si deemsise ifamashii waan asii argeen qabu lubbuu ifama asumatti waa si gaafadhame macaafarra si gaafadha ishii gaddiseera waan ta'eef qo'e aaritanii ol seentee makuma namaa dhooftee too maqaa namaa hin nayini aaree jira gaafsan ammoo soorii kanaaf sana sin jechuu qofa asumatti obboleettii koo